Naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate kan sochii Deemokiraatawaa ga'u jedhamu waldhabdee mootummaa waliin qabu karaa nagaan akka xumuratuuf waamicha ka dhiyeesse ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleen Xaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin gidduu seenuu karaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin gaggeeffamaa tureera. Gareen hidhate kun irra caalaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa Aanaa Bargallee fi Zaagbij keessatti socho'aa tureera. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun garuu hanga yeroo dhiyootti aanaaleen lamaan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala akka ture cimsanii dubbatan. Dubbiimaan garee hidhattoota kanaa baay'ee bare tattaaffii karaa nagaa eegalamuusaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo hanga yeroo dhiyootti aanaalee lamaan kan to'achaa turan loltoota isaanii akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Dubbii himaan barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaarik deebii gargaarsa namoomaa ariifachiisaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee bitootessa 31 gaazexeessootaa fi Niiwuork keessatti ibsa kennaniin kaaba Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu isaatii fi itti fufuu isaa dubbatanii jiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti. Nuti michoota keenya jaarmeewota kan mootummaan ta'e waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii keenya babal'isnee jirra jedhan. Tigraay keessatti bara kana uummanni miliyoona 4.7 ol deeggarsa nyaataa argataniiru. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti immoo walakkeessa baatii sadaasa darbeerraa eegalee namoonni miliyoona 2.5 ol deeggarsa nyaataa argataniiru jedhan. Kana malees jedhan Duhaarik mootummaa waliin ta'uudhaan kibbaa fi baha biyyattiitti deebii gargaarsaa kennuu guddisaa kan jirru yoo ta'u bakka kanattis namoonni naannoo caamaan miidhaman gara miliyoona 11 ta'an deeggarsa nyaataa kana tattamaa barbaaduu jedhaniiru. Waayiloonni keenya kan gargaarsa namoomaa torban darbe bulchiisa naannoo Somaalee hanga tokko keessatti lolaan bishaanii dhiirota dubartootaaf daa'imman 200,000 fi 30,000tti dhihaatan irratti dhiibbaa akka geessise nu hubachiisanii jiru jedhan. Gama biraan weerarri dhukkuba koleeraa Oromiyaa fi naannolee Somaalee hanga tokko keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni 2,300 ol vaayirasichaan qabamanii kunis baatii amajjii keessa namoota vaayirasichaan qabaman sana dachaa 2 ta'uu ibsan. Namoonni 51 du'uu aangawoonni dubbataniiru ka jedhan Isteefan Duhaarik weerara kana ittisuudhaaf maallaqni akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii kan gaafanne biliyoona 4 keessaa miliyoona 700 fi miliyoona 27 qofa arganne kunis dhibba keessaa harka 18 qofa jedhanii jiran. Lammiileen Itoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'anu gareen dhumaa har'a akka Finfinnee seenanu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Saawudii Arabiyaan bara 2017 jalqabee lammiilee Itoophiyaa 100,000 lakkaawamanu godaantota seeraan alaati jechuudhaan biyyattii keessaa baasaa turuu isaatti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni jaarmiyaan dhimma godaantotaa irratti hojjetu yookaan IOM ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Oduu biraatti geenyuu ceenu immoo hoogganaan paartii mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odingaa wixata har'aa hiriira mormii waamanii turan yeroodhaaf addaan kutuu isaanii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Sababni isaas immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo mariidhaaf qophaa'aa ta'uu isaanii waan ibsaniif jedhaniiru. Gabaasa kanas jaallanneetu harkaa qaba. Dilbata kaleessaa ganama Ruutoon televiziyoona irratti kallattiin uummataaf haasawaa dhageessanii jiru. Kunis erga mormiin guutuu biyyattii qaala'insa jireenyaa ol ka'aa akkasumas sirna dhablummaan filannoo irratti raawwatame jedhame as Odingaan ifatti haasawaa dhageessisuun kun kan jalqabaati. Hiriira mormii bitootessa 20 jalqabee fi Odingaan qindaa'e kanarratti uummanni 1,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Pireezidaantii Ruutoon akka jedhanitti biyya keenya keessatti hiriira mormitoonni siyaasaa waamaniin fayyadamuudhaan gocha seera dhablummaa hamaa, hokkara bal'aa, saamichaa fi weerara qabeenya dhuunfaa gaggeeffamutu mudatee jira jedhan. Haasaa isaanii kanaanis Odingaan mormii wiixataarraaf gaggeeffamuuf beellamame akka haqaniif iyyataniiru. Mormiin kun erga jalqabee as namni 3 ajjeefamaniiru. Namoonni 400 ol madaa'uu isaaniis Ruutoon dilbata kaleessaa ibsan. Mormitoonni caasaa filannoo akka haareeffamuuf dhiibaa akka jiran yoo ta'u, Ruutoon haaromsi kun paartileen lamaan koomishina filannoo keessa jiraachuu akka danda'an dubbatan. Odingaan gama isaaniitiin mootummaan dhimmoota kana yoon furu ta'e mormiin deebi'ee akka eegalu akeekkachiisaniiru.
Gareen ogeeyyee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qondaaltota Sudaan Kibbaa sadarkaa olaanaarra jiran kanneen qorannoon yakkaa irratti taasifame hammeenya hamaa namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhee fi maqaa isaanii wixata har'aa tarreessee jira. Gabaasni kunis itti aansee dhiyaata. Hooggantoonni mootummaaf waraanaa akka sadarkaa olaanaa gabaasa haaraa Koomishinni Mirga Namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Sudaan Kibbaaf baase kanaan adda baafamanii jiru. Kunis ajjeechaa bal'aa, gudeeddii fi quunnamtii saalaaf jecha gabrummaan nama to'achuu ka jedhuun itti gaafatamummaa mootummaa lafa kaa'ee jira. Koomishinni kun bulchiisa naannolee 6 kan Sudaan Kibbaa keessatti qorannoo waggaa tokkoof gaggeessaa tureen baatii bitootessa keessa maalirra akka ga'e cuunfee gabaase. Namoota gabaasa xumuraa keessatti maqaan isaanii dhahame keessaa yakka waraanaatiif itti gaafatamummaan tokkollee akka isaan hin mudanne ibseera. Waggoota hedduu keessatti wanti nuti irra geenye yakka ciccimoo raawwataman irratti adabbii malee hafuun hokkaraa fi gadadoo Sudaan Kibbaa keessatti lammiilee nagaa mudateef giddugaleessa ta'uusaa haala walirraa hin cinneen agarsiisaa jirraa jedhan dura taa'an koomishinichaa Yaasmiin Sooka. Kanaaf jecha tarkaanfii namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa keessatti qooda qaban irratti qorannoo yakkaa fi himannaan barbaachisaa waan ta'eef jecha caalaatti maqaa dha'uu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Sudaan Kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walabummaa ishee kan argatte ta'us waggaa 2 booda wal waraansa uummataa keessatti kufte. Bara 2018 waliigaltee nagaa osoo mallatteeffamiin dura namoonni 400,000tti dhiyaatan du'aniiru. Garuu yaadonni ijoo waliigaltee kanaa ammallee hojiirra kan hin oolfamne yoo ta'u biyyattiin hokkara hidhannootiin addaan ciccittee jirti. Manni murtii gamtaa Afrikaan durfamu yakkamtoota himachuu fi miidhamtoota yakka waraanaa fi murtii haqaa kennuuf waadaa galee gonkumaa hojiirra oolchine. Manni murtii magaalaa Aljersii dilbata kaleessaa gaazexeessaa tokko irratti hidhaa waggaa 5 kan murteesse yommuu ta'u, kunis hojiirra ooluudhaan dura waggaa 2 akka turu murteessee jira. Oduu kanas jaallannee tarkaa qaba. Bara 2019 sochii mormii Aljeeriyaa Hiraak kan deemokiraasii deeggaru keessatti akkaan sosso'aa akka turan gaazexeessaan Ehsen Alkadii irratti murtiin darbe kun biyya Aljeeriyaa keessatti sagalee mormii qaban irratti tarkaanfii yeroo dhiyootti fudhatame ta'ee mul'atee jira. Manni murtichaas gaazexeessaa kana adabuudhaan gareeleen miidiyaa weebsaayitii fi buufata raadiyoonni qabu caasaansaa diigame qabeenyi isaa akka to'annaa jala oolu ajajee jira. Weebsaayitiin Alkaadii kan Maghreb Emergent jedhamuu fi raadiyoon weebsaayitii irraa qabu namoota hedduu biratti akka waltajjii falmii bilisaa miidiyaalee Aljeeriyaa keessatti ilaalamaa ture. Waggaa 5ffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti magaalota tokko keessatti immoo hiriirri mormii taasifamee jira. Naannolee lamman irraa kanatti namoonni hiriira ba'an sababa hiriira itti ba'anii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti Tsahaay Daamxoo Kongireesii Federaalistii Oromoo irraa Piroofeesar Mararaa Guddinaa paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa irraa Dr. Raahel Baafee haasofsiiftee gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin caqasu. Bitootessa 24 bara 2015 jechuun guyyaa kaleessaa waggaa 5ffaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa bakka hedduutti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Magaalota gurguddoo naannichaa keessaa Shaashamannee, Amboo, Jimmaa, Adaamaa dabalatee magaalota hedduutti jiraattonni hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Aadde Lalisee Mangistuu jiraattuu magaalaa Shaashamannee ta'uu isaanii ibsuudhaan hiriira kaleessaa irratti akka hirmaataa turan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Goota 5 darban kana keessatti wantoonni gurguddoon hojjetamanii jiran. Gama nageenyaatiin, gama diinagdeetiin, fakkeenyaaf gama nageenyaatiin noon jedhuu biyyattii keenya keessatti lola wayyaaniin Itoophiyaa irratti lola kaasee irratti mootummaan nageenyaan hiikuu danda'anii jiran. Gama diinagdeetiin immoo wantoonni hojjetamanii piroojektonni adda addaa daandii Baalee irratti Soofumar yeroo dheeraadhaaf uummanni Baalee kan rakkachaa ture daandiin akka hojjetamuu fi holqa Soofumar akka daawwatan addunyaatti akka mul'atu karoorfamanii wanti hojjetamaa jiran baay'eetu jireessaadha. Hiriira kaleessa gaggeeffame irratti dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa Itoophiyaa sabdaneessa ijaaruu, Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diiguu kan jedhuu fi dhaadannooleen kanneen biroo hedduun dhageeffamaa turan kan jedhan jiraataa magaalaa Amboo ta'uu isaanii kan himan obbo Giruum Taaffasee waggoottan 5 darban keessa hojiilee hojjetaman jedhan
ibsuudhaan fuulduratti dhimmi nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa hojii manaa guddaa mootummaatii jechuun yaada isaanii kennaniiru. Xinnooshii karaa nageenyaa kana amma karaa Mi'iraab Shawaa kana xinnooshii nageenyi baay'ee xinnoo rakkisaa ture amma fooyya'eera amma kunoo karaa fincaa'aa kanas fincaa'aa sukkaara faabrikaa irraa duratti makiinonni galanii sukkaaran fe'anii amma galanii sukkaara fe'uu jalqabaniiru. Kanaafuu amma ta'e amma nageenya argamaadhuma jira. Uummata kana wajjiniin walitti dhufanii karaa nageenyaa, karaa misoomaa, karaa adda addaa uummata mariisisanii waan uummata barbaachisu kan akka kunoo qaala'insa gabaa rakkina kan uummata kana irratti gochaa jiru isa mootummaan gara fuulduraatti uummata kana wajjiniin mariisisee gara fuulduraatti irratti hojjechuutu irra jiraan jedha. Guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni himanii jiru. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti jiraataa magaalaa Qobboo ta'uu isaanii kan himan maqaa isaanii eeruu kan hin feene jiraataan tokko akka ibsanitti guyyaa kaleessaa hiriira mormii naannoo sanatti gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru. አንደኛ ለወልቃይት ማንነቱ ጉዳይና ሁለተኛ ስለ ራያ የማንነቱ ጉዳይ በተመለከተ ነው። ሶስተኛ በመተከልና በወለጋ በኩል ያለቀውን ህዝባችንን መፈክር ተነስቷል። ተቆፋ ጋፊ ዋይ ኤኙማ ወልቃይት ለመፋ ጋፊ ዋይ ኤኙማ ራያ እኒ ሰደፋን ሞግ ወለጋ ፊ መተከል ኬሰቲ ዋይ ኡመተ ኬኛ ዱመኒ ላልችሱን አደኖን አጌሲፈሜር ኬሱማ ሀሜኙማን ወለገት ራወተሜ ፊ ማይካድራት ራወተሜ ኦሶ እንደገተምኒ Gaaffiin eenyummaa keenya rarra'ee osoo jiru mootummaan murtee otoo ittiin kenneen hafuun isaa komii uumeera. Malee qaamni mootummaa mormuuf bahee hin jiru. Humna addaatiin hidhannoo hiikkadhaa jechuun maaf barbaachise naannolee kanneen biroo keessatti osoo hidhatanii jiranii kan jedhu gaaffiin keenya. Maaliif kun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessisne. Hiriira guyyaa kaleessaa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura taa'an paartii Koongirensii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame waladda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti waliigalteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru. Akka keenyatti akka ilaalaa jirrutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekanni jedhamus warri siyaasa keessa jiranis akka waliranii wal gubbaatti bobba'uun kuni akkuma itti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyyaa bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana attamitti bultii akka attamitti itti fufuutu irra jira. Attamitti gara sirna dimookiraasiitti deemuu dandeenya. Waan kana gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkoo ishii itti fufa jechuudha. Warra bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaanii akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha. Kanaaf furmaanni maal ta'uu qaba? Furmaanni maajik foormulaa biraa hin qabu. Waggattaanii biyya kanaa wal jeequu, wal ajjeesuu, waliduu dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti ka'uu danda'utu irra jira. Aantu dura taa'aa paartii Dimokiraataa Hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahel Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru. እንደ ሀገር በጣም አሳዛኝና አሳሳቢ ወቅት ላይ መድረሳችን እጅግ በጣም ነው ማዝነው። Akka biyyaatti yeroo yaaddessaaf fokkisaa ta'e kanarra ga'uu keenyaan baay'een gadda. Bu'uura irraa kun hojii qaamolee hayyoota Oromoo fi Amaaraa kan ofiin jedhaniin kan raawwatamaa jirudha. Kun hojii saba lamaaniyyuu miti. Wanti kun sirna ilaalamuu qaba. Sirnichi kaadiree gurmeessa, kaadiree hiriira baasa, deeggarsa walitti qaba. Kun sirrii miti. Wanti raawwatamaa jiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamuu qaba. Gama biraatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR bulchiinsa naannoo Gambeelaa keessatti tajaajila bishaan qulqulluu baqattootaa fi jiraattota naannoo sanaa gargaaru diriirsuu isaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti gabaasni UNHCR irraa argame akkanattis ni dhiyaata.
Baqattoonnii fi jiraattonni baqattoota keessummeessanii piroojeektii bishaanii naannoo Gambeelaa keessatti ijaarame irraa waloodhaan faayidaa argachaa jiru. Piroojeektichi bishaan qulqulluu karaa ujummootiin gara gandaatii fi mooraa baqattootaatti geessuudhaan namoottan 200,000 fi 20,000 kan tajaajila kennu yommuu ta'u, caalaatti immoo baqattootaa fi jiraattota kan walitti fidudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR kan naannoo Gambeelaa magaalaa Itaangitti argamu bishaan dhugaatii fayyaadhaa fi mijataa ta'e amansiisaa fi akka barbaadanitti argamuu danda'u jiraattotaa fi baqattootaaf qopheessee jira. Dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa kanaan dura bishaan maatiidhaa fi waraaban amma bishaan barbaacha fagoo deemaan jiran. Bara 2014 dhaabbileen gargaarsaatii fi misoomaa baasii walootiin bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa aanaa sanaatiif hojjetan. Bishaanichi boolla kuusa bishaanii naannoo laga Baarootti qophaa'e keessaa gara kuusa bishaanii ganda hawaasaatti ergama. Piroojeektiin kun bakkaawwan biroo Itiyoophiyaa keessaa fi biyyoottan alaa warreen baqattoota keessummeessaa jiran keessatti babal'isamaa jira. Piroojeektoota kanaan ujummoon lafa jala diriirfame namoottan 200,000 fi 60,000 fi bishaan dhiyeessa. Bakka sanatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Patrick Okello akkana jedhu waa'ee kanarratti. This project is very crucial for the refugees and host community. Piroojeektichi yeroo ammaa kan tajaajilaa jiru hawaasa lamman baqattootaa fi jiraattota. Baqattoota 2,000 fi 30,000 mooraa isaanii keessatti, jiraattota 30,000 immoo mana isaanii keessatti tajaajilaa jira. Piroojeektiin kun baqattootaa fi jiraattota waliin jiraachaa jiranuu fi baay'ee barbaachisaadha jedhani Patrick Okello. Itti dabaluudhaanis piroojeektichi baqattootaa fi jiraattota gidduutti haala nageenyaan waliin jiraachuu kan uumedha. Sana cinattis haala fayyaa isaanii fooyyessuudhaan jireenya namootaa jijjiiree jira. Baqattootaa fi akka isaan ormummaan itti hin dhaga'amne taasisee jira jedhan. Baqattuu lammii Sudaan kibbaa kan taate Raacheel dhimma kanarratti akkana jetti. Jiraattota warreen nu keessummeessaa jiran wajjin bakka bishaan qooddannu kamittuu loogiin hin jiru. Sun baqataa kun jiraataa jedhanii addan baasan. Utuu baqattoonniif jiraattonni haala barachuu nu dandeessisu arganne gaariidha. Akkuma nu waan itti jiraannu argachaa jiru hawaasni keessa jirrus utuu argatee gaariidha. Sababiinsaas rakkina wal fakkaataa keessa jirra. Miidhaa wal fakkaatutu nurra gahaa jira. Jetteetti. Piroojeektichi hangafoota bulchiinsaatii fi dhaabbilee gargaarsaatiin kan gaggeeffamu yommuu ta'u, bakkeewwan biroottis babal'isuudhaaf karoorfamee jira. Torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yommuu soorama bahanu bakka jireenya isaaniitiif mijatu filatu. Kanneen keessaa bakki kutaa Filooriidaatti argamu isa tokko. Waa'ee bakka kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikowaaraa qopheessite Tuujubeen akka ittaanutti qindeessitee jirti. Waliin caqasu. Namoonni soorama ba'uuf ganda giddugaleessa kutaa Filooriidaatti argamu bakka The Village jedhamu dhaqan callisanii gara dullumaatti siquuf fedhiin qaban. Dhalataa kutaa Niiw Jersii ka ta'an Maayikel Rooj mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisuurraa qabee hanga hojii daldalaa kaaziinoo hojjechuutti waan hunda hojjedheera jireenya hawaasummaa akka nama jaallatuuttan of ibsaa jedhu. Shubbisuu na jaalladhaa sun qalbii koo na hawata jedhanii waaree booda bakka hawaasi sooramni baheef mana dhugaatii namni itti heddummaate keessa dhaabatanii argamu. Yoo barbaadde namoota hedduu yookaan immoo xiqqoo waliin walitti qabamuu ni dandeessaa jedhu. Filooriidaa keessaa uummata miliyoona 22 oltu jiraata. 5 keessaa tokko umriin isaanii waggaa 65. Kanneen soorama bahan yeroo baay'ee haala qilleensaa ho'aa baasii jireenyaa xiqqaa ta'eef akkaataa jireenyaa hawaasa soorama bahan kan akka bakka The Village jedhamu fakkaatutti siqanii jiraatu. Wanti hundi achi jiru namoonni soorama bahan maal gochuu akka barbaadan, maaltu akka isaanitti dhaga'amu, maal akka isaan gammachiisu, muuziqaan akkamii akka taphatamu, fedhiin isaanii maal akka ta'e kan ilaallatudha. Deenis Mooliin hojii karoora maallaqaa hojjetaa turanii soorama bahuudhaan Teeksaas irraa gamas jiraachuuf deeman. Akkaataa isaanitti nama keessummeessan namoota umurii koo ta'an waan gituuf naannoo kanatti daran akkan waanan gatii qabutti natti dhaga'ama. Fedhii namoota akka koo soorama bahanii hubachuuf tattaaffii godhuu jedhan. Dhalataa magaalaa Pittsburgh ka ta'an Reey Henry duraan hojii ijaarsaa hojjetaa ka turan yoo ta'u irra caalaa bu'uura ijaarsaatiif boolla qotaa turan. Daawwannaadhaaf gamas dhaqeen achumatti hafee jedhu. Erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee nama gammachiisa jedhan Henriin. Mana dhugaatii namaan guutame sana keessa dhaabbatanii guyyaa idilee tokko innaa dubbatan Henriin akka jedhanitti erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee na gammachiisaa jedhan.
hiriyoota kee tokko tokko waliin wal argi, xiqqoo shubbisii, dhugaatii tokko lama dhugii, bakka nyaata gaarii tokko dhaqiitii waa nyaadhu, guyyaa itti aanu immoo ka'ii as kottuu jedhu. Rooj, Moolnii fi Heenriin namoota tilmaamaan lakkoofsi isaanii 80 ta'u kanneen The Village keessa jiraatan keessaa tokko yoo ta'an, hawaasa namoonni soorama ba'an keessa jiraatan kan addunyaa keessa isa guddicha ta'uu lakkoofsi baay'ina uummataa United States kan bara 2020 beeksiseera. Namoonni bakka kana Disney maanguddootaa bakka isaan itti bashannanan jechuun waamu. Dhuguma immoo akkasii. Bakka akkasii namni jiraachuu barbaadu jira. Namoonni garii immoo kamaatii isaaniif dursa kennan jiru. Kanaaf naannoodhuma qe'ee isaanii turanii ijoollee isaaniitii wajjin jiraachuu ka barbaadan illee jiru jedhu Looren. Kan yeroo ammaa soorama ba'an Looren Ridge oduu gabaastuuf waa'ee The Village gabaasaa turan. Uummatas jiraatu kun haala jireenya ofiisaa uummatee jedhu. Haalli jireenyichaas kan isaan nuuf mijata jedhanii itti amananii. Nageenyi namoota soorama ba'an kanaaf waa hunda caalaa jedhaniiru. The Village keessatti naannoon nama sodaachisu hin jiru. Bakka deemtu hundatti nageenyi sitti dhaga'amaa jedhu dhalataa kutaa Niiw Jersii ka ta'aniif sadaasa bara 2022 mana bitachuun ka bakka kanatti galan Rooj. Namni maalan ta'e jedhee yaadda'u yookaan saamichatu narratti raawwata jedhee yaadda'u hin jiru. Akkasumas Ameerikaa har'aa keessatti sun barbaachisaadha jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Itoophiyaa waggaa 20 abajjee ayyaana dorgommii maaraatoonii isa jalqaba kaleessa biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti taasifame moo'ee jira. Dubartootaan lammiilee Keeniyaati kan moo'e. Taphattoota Piriimiyer Liigii Ingilizii keessatti kaleessaa fi dheengadda taasifamuun galeen Arsenaalii fi Maanchestar Sitii morkatoota isaanii moo'aniiru. Maanchestar moo'ameera, Cheelsiin immoo leenjisaa isaa ari'atee jira. Eebbisaa Naggasaa Istookholm irraa gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu. Dorgommii maaraatoonii Paaris dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin lammii Itoophiyaa Gannarii Damaa Abajjaa Ayyaanaa dorgommii maaraatoonii isaa jalqabaa kaleessa biyya Faransaay magaalaa Paarisitti fiigameen injifateera. Dorgommii kanarratti atileetonni muuxannoo qaban jiraatanis dargaggeessi Gannarii Damaa Abajjaa Ayyaanaa sa'a 2 fi daqiiqaa 7 fi sekondii 15 mo'achuu danda'eera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Guyyaa Doolaa atileetota muuxannoo qaban keessaa isa tokko yoo ta'u waggaa 2 dura maaraatoonii Berliin injifachuun isaa kan yaadatamudha. Dorgommii kanarratti Abajjaa Ayyaanaa wajjin morkii cimaa taasisaniiru. Haa ta'u malee Guyyeen Abajjeen caalamu lamaffaa baheera. Atileetiin lammii Keeniyaa Joosef Biyoot immoo sadaffaa bahuudhaan xumure. Dorgommii dubartootaatiin immoo atileetiin lammii Keeniyaa Heelaa Kibroop injifatteetti. Morkii dubartoota jidduu taasifameen atileetonni Itoophiyaa ga'umsa cimaa agarsiisaniiru. Haala kanaanis sadarkaa lamaffaa hanga arfaffaa qabachuun xumuran. Sa'aatiin dubartoonni ittiin xumuran fooyya'aa ta'us reekoordii bakkichaa fooyyessuu hin dandeenye. Haala kanaanis Heelaa Kibroop sa'a 2 fi daqiiqaa 23 fi sekondii 19 yogguu galtu atileetonni Itoophiyaa Attaalal Annamoot, Fiqirte Warataa fi Yeshii Chakkool sa'aatii wal fakkaataa sa'a 2 fi 23 garaagarummaa sekondiitii wal caaluun kan sadarkaa keessa galani. Gama biraatiin taphoonni Piriimiyer Liigii Ingilizii kaleessaa fi sanbata darbee taphatameen liigicha dursaa kan jiru Arsenaal dirree isaa Emireetitti Liidis Yuunaayitid keessummeessuun goolii 4-1 mo'ateera. Miidhama yeroo dheeraatiin taphaan ala kan ture taphataan sarara fuulduraa Arsenaal Gabriel Jesus goolii 2 akkasumas Ben White fi Granit Xhaka goolii 1 galchaniiru. Gabriel Jesus taphaa booda yaada kenneen yeroo dheeraa booda taphatti deebi'uun goolii galchuu isaatti gammade, irra caalatti garuu gareen isaa qabxii 3 argachuu isaa gammachiiseera. Gareen Pepe Guardiolaatiin hoogganamu Manchester City dirree Etihaditti Liverpool keessummeessuun goolii baay'ee 4-1 injifateera. Gareen Manchester United gara dirree Newcastletti imaluudhaan taphatameen gooliiwwan taphattoota Newcastle Joy Willock fi Wilson galchaniin mo'atamee deebi'eera. Haala kanaanis kilabni Newcastle gara sadarkaa sadaffaatti ol ba'eera. Karaa biraatiin maallaqa hedduu baasuun taphattoota hedduminaan kan bite Chelsea dirree isaatti Aston Villa keessummeessuun goolii 2-0 injifatameera. Kun ta'uu isaatiinis kilabni Chelsea leenjisaa Graham Potterin leenjisummaarraa kaaseera. Paawundii miliyoona 500 ol baasuun taphattoota ciccimoo kilabichatti fidanis qabxiin barbaadamu hin argamne. Haala kanaanis waliigaltee abbootii qabeenyaa kilabichaa wajjin taasisaniin turmaata ji'a 7 booda kan leenjisummaa isaaniirraa kaafaman. Kilabicha yeroo fi kanaan dura kilaba Brighton Potter wajjin kan dalagan Bruno Salter akka leenjisan barameera. Haaluma wal fakkaatuun kilaba Leicester City kan leenjisan Brendan Rodgers tapha dheengadda kilaba Crystal Palace taphataniin goolii 2-1 injifatamanii booda teessoo leenjisummaa isaaniirraa kaafamaniiru. Piriimiyer Liigii Ingiliz kana Arsenaal qabxii 72, Manchester City qabxii 64, Newcastle fi Manchester United immoo qabxii wal fakkaataa 50 sadarkaa sadaffaa hanga arfaffaa ta'uudhaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.